Abdi. Oye. Fincin qillachuu barbaadeeti. Waan si gaafadhu Singer. Yesuus Kiristoos ni jaalattaa? Ni jaaladha. Qaamni qaama tokko jaalatu dubbii isaa in dhugoomsa moo in sobsiisa? Dubbiin isaa dhugoodha moo maaliin dhugoomsaree dhugaa ta'ee jira? Kanaafuu dubbii isaa osoo ittiin daballe osoo irraan hin rifne akkuma inni dubbatetti ni fudhatta? Dhugaa sana nan fudhatti namanas. Ayyee Abdii Raggaasaa. Abdii Raggaasaa. Inna gama. Yesuus ni jaalattaa? Baay'een jaaladha. Dubbii inni jedhu ni fudhatta moo itti dabalta moo irraa hirifta moo akkuma inni jeetti fudhatta? Utuu ittiin dabalin utuu irraa hir'isin akka inni jedhetti akka inni dubbatetti. Galatoomi. Okay, isin lamaan keessaa isin laala. Singer. Ayyee. Sirritti atillee dubbii Yesuus Kiristoos waan jaalatuuf akka inni dubbatetti dubbii inni dubbate fudhatta mitiire? Tole. Abdii Raggaasaatiin gaafa adda jalqabaa. Yohaanis boqonnaa 8:40 irratti Yesuus Kiristoos ani dhugicha isaa waaqarraa dhagee isinitti himeera. Isin immoo ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kanaan hojjenne jedhe. Ana waaqa akkasii jeemoo ana ilma waaqa akkasii jeemoo ana nama akkasii jedhe. Ana nama akkasii jedhe. Galatoomi. Shortii gootee na deebistee atillee. Kanaafuu Yesuus ani nama ofiin jedhe moo ofiin hin jenne? Ani nama ofiin jedhe. Kanaafuu dubbiin inni dubbate sun dhugaadha moo soba? Dubbiin inni dubbate dhuga moo soba? Barbaadu waan ta'eef. Waan hin jaalladhuuf akka inni sobu hin barbaadu waan ta'eef. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani nama ofiin jechuun isaa dhugaa erga ta'e nama ta'uu isaa ni amantaa? Waan ani isa jaalladhu baay'een itti amana eeyyee inni nama ani nama ofiin jedheera waan ta'eef. Ni amana. Galatoomi. Hayyee. Oh, Singer. Ayyee. Yesuus Kiristoos Yohaanis 8:40 irratti ana nama ani dhugicha isaa waaqayyo irraa dhageessinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kan hojjenne jedhe. Ana nama akkasii jedhe moo ana ilma waaqa akkasii jedhe moo ana waaqa akkasii jedhe moo ana nama akkasii jedhe? Wangeela kam? Yohaanis boqonnaa 8:40 irratti. 8:40. Yeah. Eeshi. Abdiitu Yesuusin dhugaan jaalatamoo Singarii jaalataa ilaalla. Dubbisa akka jedha. Dubbisi. Ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne. Isin hojii abbaa keessanii hin hojjettu. Isaan immoo abbaa hin daqiiqaa tagayoo. Hey, uff, hey. Kharbaan ant. Abdii. Nagaalaa. Daqiiqaa takka. Obsi mee obsi biraan obsi. Singar. Ayyee. Singar. Ana nama akkasii, ana waaqa akkasii jeemoo, ana ilma waaqa akkasii jeemoo, ana nama akkasii jee. Okay. Isin hojii waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne isin hojii abbaa keessan hin hojjettu.
Isaanin jedhe isaanin Moja. immoo abbaa hin Okay. beeknetti Daqiiqaa waan isaan jedhan dhaggeeffadhu obboleessota kana dhaggeeffachaa sa'i. Sooketa Innis luqqisira. waaqayyoodha jedhanii. Bo. Hey. Mucaa. Ana nama akkasii jee moo ana waaqa akkasii jee? Short. Si dubbiseedhame. Ana eenyu akkasii jee? Ana waaqa akkasii jee moo ana nama akkasii jee? Si hin dubbisne iyyuu ana nama akkasii jedhee si hin dubbisne yoo. Galatoon. Ana nama akkasii jedhe. Dubbiin Yesus ana nama ifiin jeesuun dhugamo soba. Yeroo biyya lafaarra jiru. Yeroo biyya nama lafaarra jedhee jiru waamama. hoggaa dubbate Waa- ani nama ofiin jechuun isaa dhugamo soba. Sirriidha. Kanaafuu Yesus nama ta'uu ni amantaa? Yesus nama ta'uusaas waaqa ta'uusaas nan Ani amana. waa'ee waaqummaatti seenne ulaagaa ani nama ofiin jedhe yeroo foon uffatee lafarra deddeeme sun hafuuraan gaafa guutamee barsiisu ani nama ofiin jedhe nama ta'uusaa ni amantaa Yesus? Ishimee Yesus nama jeyi. Itti fufi haasayeeti. Hayyee abdii Nagaa. atis dubbii Yesus irra dhaabbadhee dubbii inni ani nama ofiin jedhe nama ta'uusaa ni amaneetti. Iyyasuusuu ani nama ofiin jedhe mee atillee erga jaalatte Iyyasuusiin nama jeyi. Yesuus nama erga ofiin jedhe Yesuus nama. Galatoon. Singar atillee Yesus erga jaalatte dubbinsaa dhugaadha jettee erga nama jaalatu taate inninu ani nama ofiin jedhe mee Yesus nama jiyeen atis dhugaa bahiif. Dhiifama. Na barsiisaa taa'u. Lakki ani jeeyumaan siin jee malee si barsiisaan jiru. Isin lamaan keessaa kamtu dhugaan Yesus jaalataan hawaasa agarsiisu jira. Okay, baay'ee bareeda gaafiin kee. Kuni amma asirratti yaada mormiin qabu. Yesus nama ofiin jedhee jedhe yeroo hayyee. biyya lafaarra ture nama ofii qoyka. Nama ofiin jedheera waan ta'eef uummata fuulduratti kaleessanii nama ofiin jedharra waan inni nama miti yookas immoo inni waaqadha jedhee waan hin gargar baasuun qabu bar. Inni namadha. Waaqa Galata. guutuudha nama guutuudha. Kanaafuu Waa'ee waaqummaatti haasaa deebiin. keetti fufi haasa'i maleessa Ishi waa'ee waaqummaatti deebiin. Yesus nama jiime. harkol kaasii gadi kaasii charchii Harkan kaasin. Harkan kaasin. Yesus nama jedhe. Hello. Pakistaanaan kootu si jaallanna. Maal na jaalattaa wayin si fuudhuu deemaasaa manaan qaba. Dhiisita jaalalaa boodaaf nuu kaa'ime. Jaalala obbolummaati. Humaa miti jaalatti obbolummaa boodatti deebina. Deebisi. Naa qabi maal rakkatteti rakkoon qabaatiin naa qaba fuma biratti si jaalladha maal rakkatteti. Singer Hayyee. maalitti hutaati? Maalitti haasoftaati jara kanatti? Wanta gaafatu Ayyaa, milkoo, gaafatu wanta hin gaafanne man gaafate. milkoo. Kana irratti mana dukka Milko Ati maal godha dhufte mana dukkanaatiif mana ifaa naa galchaa jettee kadhachuu jirta. Koko. Egaa Yesus nama jiisin gara. ay maa dadhabde ammati. Hayyee Yoo Yesus. qabaate Okay, fufi haasa'i. Yesus waaqa jii. Yesus waaqa jii. Lachuu isaatuuyyuu macaafni qulqulluu lafa kaa'a. Kanaaf atama darbii Yesus haasaa keetti waaqa fufi jee. haasa'i. Ishi waaqa jee. Itti fufi Yesus waaqa haasa'i. jee. Dhaggeeffadhu Yesuus nama guutuudha Yesuus waaqa guutuudha bakka. Ishi galatoo. Nama guutuun parsantaa meeqa? Parsantaan matoo isaa ta'u. Jechuun yoo dhibba ta'e haa dhibba lama ta'a haa seera addunyaa keessa hin jiru haa. Dhibbarraa dhibba lama. 200 haa ta'u 500 haa ta'u 1000 haa ta'u rakkoon qabu waaqadha namadha. Kanaafuu nama ta'ee nu gidduu buufate Ishi Waaqa maal ta'ee immoo saatiin nama dhibame. daqiiqaa takka maal saatiin nama maal saatiin waaqa. Okay.
macaafa qulqulluurraa raagaasin namoonni hunduu beektanii Waaqayyo biraa dhufuu isaatti Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaastee yoo dubbifattee sagalichi waan hundumaa ture dura ture Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofuma isaatiiyyuu Waaqayyoodha. Dhageecheetta miti? Waaqayyo ta'uusaa sagalichi ragaasii ba'a. Achuma gadi fuuftee yoo dubbifatte immoo maal saatiin Waaqa maal saatiin nama short. Waayyo. Amma meesii maan jira sagalichi waan hundumaa bira ture sagalichi waa'ee sagaleedha. Insin jedhe maalsatu Waaqa maalsatu nama. Dhaggeeffattaa. Sagalee Waaqayyo bira ture. Sagaleen sun nama ta'ee nama gidduutti dhalate. Kanaafuu Waaqayyo guutuu nama guutuu kan jennuun kanaani. Hayyee bareeda. Ammaan tana gaafaniin dachii tana laadii si fakkeessu laadii qabriidhaa kan si fakkeessu ammaan tana. Okay. Yesus Kristos Waaqa guutuu nama guutuu jettee amantame? Waaqa jechuun uumaa jechuudha miti? Okay. Nama guutuus jettee ni amantame? Nama jechuun uumama jechuudha miti? Nama jechuuni? Uumama jechuudha miti? Akka keef akka kootti nama jechuun uumama jechuudha. Akkasiin hin jenne. Inni Waaqa guutuudha jettee amanta. Waaqa jechuun uumaa jechuudha miti? Ayyee. Okay. Nama guutuudhaas jettee amanta. Nama jechuun uumama jechuudha miti? Inni akka koof akka keetii uumamadha. Inni garuu nama guutuu ta'ee dhalate maleessaa akka koof akka kee cubbamaa miti qulqulluudha. Naagale ammareef naagale waa'ee cubbuu asootti hin jiru. Nama jechuun nama akka xiyyaa fi keetiitiin ala nama biraatii jira gaafa qabu. Tole gobas. Gaafiin kun baay'ee mirtiidha beektaa? Abdii ol jedhi qanaa gadi hin jedhin ol jedhi abdii. Kaameraa jala wiliin jedhin abdii. Gaafii kana maal jechuu barbaadeen sitti fakkaata? Wanti namarraa adda isa godhu hafuura qulqulluun hin ulfooftaa ilma ni deessa. Nama kan kaarraa yookiin anarraa immoo anaaf sirraa kan adda godhu ati miira yookiin fedhii dhiiraaf durbaarra dhalatte. Inni immoo hafuura qulqulluun hin ulfooftaa ilma ni deessa. Kanaafuu inni xuraa'aa miti qulqulluudha. Ati immoo cubbuu Addaam yookiis Adam karaa haadha keetiirraa dhalatte. Kanaafuu garaagarummaan keenya inni nama qulqulluudha. Eeshi waan takka si gaafadha. Singarii koo gurra banaa isin hundinuu singariyyee. Singoo. Itti fufi gobas. Eeshi ati nama moo namaa miti? Ani nama. Dhalattee moo dhalanne? Maal na argaa harta dhaladhee sitti haasaadha. Yesus Kristos nama moo nama miti? Sagalee Waaqa bira ture sanatu nama ta'ee hafuura qulqulluun ulfaa'ee qulqulluun dhalate. Tole inninis dhalate moo dhalanne? Maal kun sitti maan jira lamaan irra deebi'a? Atis dhalatte Iyesuusis dhalate. Iyesuus akka keetitti sagaagalummaan dhalate moo qulqullummaan dhalate? Qulqullummaan dhalate. Malee akka keetti sagaagalummaan hin dhalanne egaa? Akka keetti abbaa faati kee ciisanii hin arganne. Okay. Sirriidha. Kanaafuu Iyesuus akka keessanitti sagaagalummaan osoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan dhalate jechuudha. Hafuura qulqulluun ulfaa'ee akka keetti sagaagalummaa waan hin dhalanneef hafuura qulqulluun ulfaa'ee dhalate. Akka keetitti jechuudha. Akka keetti. Maaliif ani bar ni haadhaaniin dhaladhe? Qabdaati ni haa. Maal jechuudha ni kaa jechuun?
Nikaa jechuun akka rabbiin seera qur'aanaa keessa nu hime ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam itti fuudhee ittillee nama kannee heerumsiisee fuusisee narraa fakkeenya laalladhaa jee akkasitti wal fuuna nuti. Ati hoo seera eenyuutitti duuka buutuu eenyuuti eenyurraa fakkeenya laalladha eenyu fuudhee fuudhisiin jee eenyu fuusisee heerumsiisee fuusisii heerumsiisiin jee. Hallelujah. Okay. Of qabi daaqoni yoo biraan qabdu taanaan abdii ittiin ramadamin kufa. Maaliif? Hallelujah jedhe. In kufta daaqoni yoo isi dabala maleeti. Oh. Disi ta daaqoni ati penteedha. Waa'ee daaqoni disi wanta naman tuqin. Okay, kanaafan usin jedhe akkam hallelujah jettutti daaqonni si barbaachisan kufta jechuu barbaadin. Okay. Eeshi as kanni ati akkamiin wal fuutan fidi. Akkuma kan keetii seerri dhaabbatee fidi seera fuudhaaf heerumaa kan Yesuus dhaabesan. Dhaggeeffadhu. Amma taraasuuf namiti. Akkuma kan keetii nikaa godhatte kana akkuma kana karaa charchiis. Amma fakkeenyaaf ati masgiidatti namantaa nikaatti namantaa. Godhamee qoy. Naan jee ka personalii xiyyaate kana taata ka tekkas taata naan jedhin ati maalitti amanta ati akkamitti amanta akkami goota yoo naan jette ani siifin hima. Maaliif ani nabi Muhammadin hordofa sallallahu alaihi wasallam isa duukaan bu'a fakkeenyi kiyya isarraa ilaalladha. Ati fakkeenyi kee narraa fakkeenya fudhadhaa anoo garraa miidhaa Yesuus jedhe fakkeenyi kee Yesuus himi. Amma waan ati fuuldurri itti jettu naa galaera. Ifaan amma garaagarummaan koof garaagarummaan kee nama taane dhalachuun fedhii dhiiraaf durbara dhalachuun. Awwaa'ee dhalachuun sadeen akkamiin wal fuutee dhalatta akkamiin wal fuuta. Siifen himaara katti naqaara nan saamini Abiib abbaa murtii. Akkuma kee dhaladhe garuu macaafa qulqulluu keessatti kan eeyyame akkuma kanatti kan kenne tokkoof tokko akka macaafni qulqulluu dhiiraaf durbi akka wal fuudhu ni eeyyama. Akkasiin hin jenne akkamiin wal fuudhan. Obboleessi kiyya eessa jiraa laata lafa jala jiraa laata akkuma keessanitti wal fuudhu ka. Akka keenya waliin fuutan obboleessu akkas taanaan quraana bultaane akka quraanaa fi hadiisaatiin wal fuudha ati quraanatti ni amantaa. Wangeelattan bula. Kanaafuu wangeellee akkamitti wal fuudha akkamiin wal heerumaa jedhe fidi. Seera wangeelli wal fuudha jedhe? Wal fuudha akkanatti wal heerumaa. Tole baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Haadha yoo dhiyaatiin. Ishee. Ayyee. Abdii daaqonitti na ramadii. Daaqoniin tukin ati penteedha ortodoksiin sirriiftu taa'ii waan namaan xiqqeessin please. Ani dubbachaan jiru waa'ee ortodoksii tarii jala kanaa si dhageessi. Ana gaafii ansi gaafa deebisi malee waa'ee dhimma daaqoniin tuqin please. Daaqonii jechuun inumayyuu daaqonii jechuun charchi keessatti illee rakkoo hin qabu dhiibbaa hin qabu daaqonii jechuun nama gargaaru. Inni jettu gaardiidha daaqonii ni kabiraadha singar. Hayi singar. Daaqonii ni kabiraadha inni jettu gaardiidha dhiisati. Dhiisi birra. Gaardii miti abdii. Abdiin gaardii qabsiifataa ture. Amma dogoggora baay'ee baasaadha. Waan gochaa ture. Waamu waldaa keessaadhaaf shirri. Haasa'e atamma fidi samma. Waa'ee daaqonii bas walumaa galatti waa'ee daaqoniin tuqin. Haaloo irratti na jalaa bilbilan ka abdii. Abadan si biraan jira akkam? Abdii. Aboo namichi waati maa yaamaa ol ta'us mee takka hafuura fudhu. Abiib naariin isuu ta'e ka. Nama aaruu miti nama aaruu miti goobazii xiyyaati gaafuma irratti fokus godhi gaafii deebisaa dafi. Eessatti Yesuus akka kana wal fuudha akka kana wal heerumaa jedhee seera fuudhaa fi heerumaa Yesuus Kiristoos eessatti si barsiise? Mee kootu kan kee barannu na barsiisi.
naa kennite biraallee qaba rakkoon qabu kan keenya walii kenne rakkoon qabu abdii koo quban ciniiniin rakkoon qabu fagoo hin jiru gobasii quban ciniiniin. Deebista moo deebista? Na barsiise kan keerraa baradhu laata si'a tokko. Gaafii deebise dura xiyyattee eegas booda dabarraa. In deebi'a rakkoon qabu kun. Dayyuuyyaa. Dayyuuyyaa abdiin boolla kabli tareeyam. As kanni siin jedhe bar boolla inni litu gaafa ati as baaftee Yesuus akkana wal fuudhaa akkana wal heerumaa kun kana godhuu qaba sun san godhuu qaba jee seera gaafa lafa kaa'e Yesuus lafa kaa'e ati as baafte abdiin godaa qotatu defe. Boolla ijaa godhuu gaafi. Tole qoy. Addaami fi waan gara jalqabaa hoosii deebi'u. Addaami fi waanii akka addaam barbaachisu waaqayyo waan jaallatee fi ni kan adamumaa fi hawaarra dhume jechuudha isin wajjuma ciciisuudha malee ni kan kanuma duraa sadii ta'a jechuudha. Ni kan kanuma hawaa fi adam cubbuu teenyaaf fannoo irratti Yesuus Kiristoos dhiiga dhangalaasuun cubbuu nurraa dhiqameera. Akkasuma ni kan wal fuudhuu keenyaaf Aadamii fi Hawwaan gannat addanitti wal fuudhaniiru nuti wajjuma rarrafuudha. Taaptaap wal godhu. Akkasii obboleessoo naas kan yaani balaataa akkana danda'u. Siin taane inni kunii. Maal naa teessaa Aadamii fi maarree naa haasa'e siin jee yaani maal na naqe waa yaada. Miutii qabataara abdii. Miutii qabatayidha. Ifata fafuura nana abdiirraa jiguu qaba. You are funny. Wallahi ati nama funny da baay'ee nama ajaa'ibda. Maalidha abdii? Wallahi. Obboleessoo ganamaanii harka kiyya keessa buute homtinuu harka koo keessaa kan si baasuu danda'u hin jiru qabbaatiin. Hallelujah. Goolii sitti galchee gala abbaa murtii goolii sitti galchee gala har'a. Ishee ayyee dura goolii natti galchuudha bakka Yesuus Kiristoos. Sono bileetiin fudhadhatu mangalachaa manatti. Ayyee. Fedhi ayyee bakka ta'e Yesuus Kiristoos waan kana godhaa waan sun godhaa tun akkanatti haaromuu qabdi kun akkanatti fuudhuu qaba warri wal fuudhan akkanaa fi akkanatti wal fuudhuu qabanii bakka itti jedhee bakka takka seera itti barsiisee fedhi Yesuus Kiristoos ati hordofaa isaati yoo taate. Okay, bakka Muhammad itti sin barsiise naa fidaame sin. Ni ta'a. Eessa biyya kameraa dhuftee ati mucaa mana meeqaati garuu doonii Indiyaa laatiin si geesse moo biyya sun? Asuma si cina kee jira asuma bukkeettan argama. Rakkoon qabu ati mee na hubachiisi kan kee na hubachiisi. Ansilaa na cinaa jiraattee takkittiin akkana garagalee nyaara kiyyaan silaaletti baratii. Dhugaa himtaa.